ati akka duneetti filannoon itti aanu kun akkuma nu argaa jirru filannoo dhugaa sabni abbaa fedhe filatee akka jedhamu san abbaa fi fedhan filatan hin fakkaatu maal godhutu irra jira filannoo kana dhiisanii keessaa ba'u moo itti hirmaatanii carraa ofii ilaalu. Garuu akka nama Oromootiin Oromoodhaaf dubbadhaam. Dhaabni siyaasaa lamaan amma jiran kun keessaa baaneerra jedhanii labsine akka sanatti garuu haalli jiru akkuma tamma jette haalli jiru filmaata irratti akka qooda fudhannu nu taasisaa waan hin jirreef haalli jiru gaa jedhamu suni tokko waajjirri isaanii hojii hin hojjetu taanaan cufamee jira taanaan akkamittiin filmaata irratti qooda fudhatuu danda'u kan qophaa'uu danda'u hin danda'amu. Inni lammaffaa sadarkaa adda addaatti hoogganni isaan filmaata kanaaf uummata bulchuu uummata hoogganu jedhamee isaan akeekan hundinuu mana hidhaa jira. Kanuma lamaan yoo fudhanne gahaadha jechaadha. Haraasmentii afaan Oromoodhaan dhiibbaa isaanirra jiru, miidhaa isaanirra jiru, ari'atama isaanirra jiru dhiisneeyyuu siin jechuu kooti kun lamaan akka isaan filmaata irraa qooda hin fudhanne haala mootummaan aanjessuudha jechaadha. Danqaan ni jala kaa'uudha. Kanaafuu ani gama koon yoo na gaafatte haga yoonaayyuu maa turaniin jedheenan. Wanti kun ture eega jalqabee miti. Hooggantooti kun baay'een isaanii erga hidhamanii ji'a ja'a ol ta'aniiru. Erga gaafa etuu Hacaaluun hin ajjeefamiin kan isaan baay'een isaanii hidhamaa turan. Isa kana gaafa inni du'e sababa godhataniitu warra gurguddaatti dabalanii hidhan malee warra barbaadaa turan akka itti argatan dhaban. Kumaatamaan kan hidhaman sana dura. Kanaafuu maaliif hagammaa eeganiyyuu isa jedhuudhaan yoo na gaafatte personaalii kana duratti keessaa harka fudhachuun irra ture. Egaa carraa ilaaluu obsi gaariidha yeroo tokko tokko wanta isaan gaafatanis mootummaanis hin jijjiiramaa akka jedhu obsanii as gahanii bakka amma jiranitti garuu filmaatii Oromoon irraa qooda fudhatee tokkoffaa waan filatan hin jiru. Filmaata jechuun hiikaadhumti isaa waa lama sadii sii jiraateetu keessaa filatta miti wanta sii ta'u. Filmaatii waan jedhamu hin jiru. Qaamuma tokkotu tarii maqaa lama sadii godhatee inni baaksii sagalee keessa buusan kaawwatu ta'a. Kan amma fakkeenyaaf Prosperity Party jedhamus Izeemaa Abin akka warri keessa beekan jedhanitti sadanuu tokkuma. Sadanuu tokkuma. So fedhiin isaanii kaayyoon isaanii uummata Oromoo irratti ilaalchi isaan qaban hundinuu tokko wanta ta'eef waan filatamu hin jiru. Jarri iyyuu etuu horii isaanii balleessan ta'e waluma isaanii akkuma amma hojii dirqama qooddatanii aangoo qooddatanii jiranittu hiyyeessa kanarraa horii fuudhanii balleessuurraa callisanii matti dhiisanii irra wayya ture. Filmaata jedhan eenyuun goyyoomsu biyyi lafaa argeera akka kun hin taane. So addi bilisummaa Oromoos KFO'nis officially gaafa keessaa pull out godhani it's over. Akkan yaadutti filmaatiin jiru ummati Oromoos isaan keessaa dhiisanii ba'uu duwwaatu hin tahin ummati Oromoos waan bahee filatu hin qabu. Gaafa sana mana isaa keessa taa'ee mana isaa keessatti dhufanii tarii mootummaa waan inni godhu ilaalla malee bahee waan filatu qabanatti hin fakkaatu. Kanaaf dhumata isaa jechaadha waan filmaata dhufaa jiruudhaaf. Tole galatoomiidha akkuma beektu namni tokko tokko seenaa duriitti seenaa irra deebinee waan balleessine ammas irra deebinee balleessuudha. Garuu akkuma ta'etti karummaan itti hirmaatanii hin jiru. Dorgomtoonni irra guddaan hidhamanii jiranii hooggantoonni illee waajjirri isaanii cufameetiin jira. Karaan itti hirmaatanii hin qabanii kana sabni bal'aan hin hubata jennee yaadna. Duubatti deebiseetiin waan amma deemaa jiru keessattuu warra amma lagannaa nyaataa irra jiran hooggantoonni KFO'tiif ABO'llee fi aktivistoonni adda addaa yeroo ammaa waan yaaddoo guddaa keessa maatiin isaanii jiranii hawaasni Oromoollee bal'aan anaafsillee dabalatee baay'ee sadarkaa nu dhagahamu keessa jirra. Akka biyya alaatitti akkuma ta'e karaa adda addaatiin bilbiluunis ta'ee xalaa barreessuun, iimeelii barreessuun, hiriira ba'uun dhiibbaa godhaa jirra. Uummanni biyya keessaa akkuma naafatis hubannu baay'ee haala ulfaataa keessa jiranii akka durii sun ba'anii hiriiranii wal ijaaranii deemuun haalli mijaa'aa miti.
akka Oromoo keessa sirriitti keessa beekutu aangoorra jira yeroo ammaa. Kanaafuu karaa ittiin hiriira baanus hin jiru jedhu ijoolleen biyya keessaa. Hawaasnis baay'ee sodaa guddaa keessa jira. Akkamitti uummanni biyyaa hidhamtoota lagannaa nyaataa irra jiran kanneen bira dhaabbatuu danda'an jettee yaaddaate gahaa miti hagammaa wanti nu goone gahaa miti jetteetiin turte. San caalaa wanti godhuu danda'an maali jettee yaadda? As taa'ee dhugaa dubbachuudhaaf uummati waliigalan dubbadhee kana gochuutu irra jira jedhee asirratti himuu naaf ulfaataadha. Garuu akkuma sila kaasee wanta hir'ate tokko wanti uummati yaaluu danda'u qaamni hawaasaa yaaluu danda'u jira. Atis anis namoota kana keessaa in person namoota nuti beeknutu jira. Yookaan baqqaleen as dhufeera yeroo baay'ee Johaar asitti hojii baay'ee keessaayyuu ati warra dargaggoo keessatti wajjin waan baay'ee hojjechaa turtanii. Hojiin hojjete immoo dhokataa miti wanta ta'ee fi biyyi lafaa wanta arguudha. Hin maluuf ture silaa kun. Maaliif warra qabsoo godhanii jireenya isaanii dabarsanii kennanii jijjiirama kana fidan muummichuma ministeeraa amma jiruyyuu uummata Oromoo gaafanni finciluu barbaade didee lakkii karaa sirriirra hin jiru. Mootummaan kun jedhee gaafanni irratti ka'uuf jedhu lakkii dhiisaa jedhee irraa dhowwaa ture. Namoo kanatu amma diina muummicha ministeeraa ta'ee haganni du'uttiti mana hidhaa keessatti hidhamee midhaan lagatanii guyyaa 24ffaadhaan itti fakkaata. Kana yaaduun nama dhukkuba sammuu namaatti warri dhaqanii argan waan isaan jedhan har'allee kanan argaa jiru. Lammaffaayyuu dhuftanii nuun gaafatinaa jedhaniiru maaliif socho'uu sadarkaa dadhaban gahanii jiru jechaadha. Isa kanas immoo warri mootummaa keessa jiran sababa adda addaa waan isaan jedhan akka namaatti irra deebi'een dubbadhu. Maaliif dhala namaarraa wanta eegamu miti wanta isaan jedhantu wanta ta'eef. Inni garuu biyya keessa jiru isaan kana cina akkamitti dhaabbataa asati jettee na gaafatteef bifa adda addaatu jira. Namooti dhaqanii qaallitti itti gaafataa jiru. Namooti isaanii nyaata nyaadhaa jedhanii gaafatu. Har'a garuu bakki isaan jiran bakka itti nyaata nyaadhaa jettee nyaata kennituuf darbeera haalli fayyina isaanii haalli nageenya isaanii waama maatiin nyaata geessanii fi nyaatan miti wal'aansa barbaachisa jechuun mana qorichaa dhaqanii tajaajila sirnaan kennamee fi yoo lubbuun isaanii hafuu danda'e duwwaadha malee nyaata nyaadhaa jedhanii tarii wallaalumarraa ka'aniitu warumti mootummaa keessa jiruyyuu akkas jedhuun tarii jedhee yaada malee har'a kana buddeena yookaan nyaata biraa kennitee fi hin danda'amu. Kanaafiyyuu isaan bira dhaqanii nyaata nyaadhaa jedhanii warri kadhatan akkuma sanas gochaa amma immoo wallaansa akka isaan argataniif duraan akka isaan hiikamaniif jechaa turre miti. Hiikamuutu hin barbaachisu jedhaan jira miti amma. Priority keenya jijjiirame. Warri maanguddootan ammasiin jedhu kun dubartoonnis warri abbootii amantiis gaafa kaan bakka diggisiidhaa dhaqan sun yeroo kana bahanii isaan kanas warra mootummaas dhaqanii haasofsiisanii lakkii wanti kun biyya kanaaf hin ta'u. Kun amma waa'ee Jawaar, waa'ee Baqqalee, waa'ee Abdii, waa'ee Hamzaa miti. Biyyuma sanaaf hin ta'u. Kana booda wanti dhufu hammaataa ta'uu danda'a jedhanii ija jabinaan itti haasa'uu danda'u turre ture. Oromoo qaama hawaasaa keessaati ija jabaatee bahee dubbatu dhabne har'a. Inni ija jabaatee dubbatu Qaallitti keessa jira. Har'atu dhugaa dubbachuudhaaf har'atu hooggana warra ala jirantu Qaallitti keessa jiratu ta'eeti Baqqaleef Jawaar haga danda'ame halkanii guyyaa hojjetu jara kana baasisuudhaaf jedhee yaada. Baay'een isaanii haala hamaa keessa jiraachuu danda'u naagala akkuma amma jettee garuu immoo nama isaan abdatee Waaqa gaditti uummata koon abdadhaa jedhee biyyatti galee yoo hin salphisu ta'e uummati Oromoo bor kanan sila jedhe hoogganniin bahaafi dhaloota haaraa keessaa hoogganniin ba'aaf moo gabrummaa keessatti akkasumatti hafu akkuma
bara kuma akka inni lammaffaa waliin kaaneen cabsasa jedhame sana dhugoomsina moo isaan kana gadi baanee sagalee tokkoon etuudhuma dhiibbaan irra jiru ummati Oromoo qawwee fudhatee baha miti. Sagalee isaa dhageessisuudhaan mootummaa kanatti dhaqee iyyatee dubbatee jarri kun akka gargaarsa argatan illee gochuutu irra jira. Hin goone dhibba jechaa hin jiru. Garuu gahaa miti maaliif namni 10-15 naannawaa tokko tokkotti ka'ee fincilee jijjiirama barbaadamu kana fiduu hin danda'u. Lafti dhibee hin jirte moo Finfinnee keessa? Naannoo adda addaa keessatti ijoolleen fincilanii sagalee isaanii dhageessaa turan. Dubartoota illee dabalee naannoo bahaa keessatti Arsii keessatti miti argineerra. Jijjiirama guddaa fidan. Garuu har'a dhibee guddaan jiru Finfinnee keessa. Finfinnee keessa Oromoon gaafa Hacaaluun ajjeefame akka galaanaa yaa'e sun har'a eessa jira? Maaliif ba'anii sagaleen ta'anii? Hawaasni inni kaanii ba'ee yeroo inni itti Hacaaluun baga du'e Johaal immoo ittaanaa jedhaa turanii magaalaa sana keessatti beeke. Magaalaan sun kan dhuura Oromiyaati. Kana keessatti Oromoon yoo jara kanaaf ba'ee hin dubbatu taanaani erga jarri kun waa ta'anii booda erga lubbuun isaanii darbee booda ba'anii lafa ciranii boo'anii nuun boo'inaa jedhaniiru isaanii yumtu. Kana booda waa gochuun faayidaa hin qabu. Har'a hundumtuu bakka jirutti inni mootummaa keessa jirus inni mootummaa ala jirus waa gochuu danda'uutu irra jira. Kalee sanatti fakkaata Facebook irratti yeroo tokko tokko sammuu kootti wanta dhufu keessa koo keessa wanta dhufu darbee waa jedha. Namumti tokko namni gaariin tokko lubbuu jara kanaa hambisuuf akkamittiin mootummaa sana keessaa dhibee. Isa alaarraa eegee dadhabeen akkas jedhe. Jarri sama isaanii keessa namni jiru. Nama tokko akkamitti dhibee. Namni tokko namni namummaa qabu. Kun amma waa'ee badiisa isaan godhanii booddee haa barbaadan. Dhibdee waliin qaban booda haa furatan haa ilaallatan. Ani amma waan sanaan dhibee hin jiru. Lubbuu namaatu gaagaamaa jira. Attamitti dhalli Oromoo walirratti. Ani sakaanirraa yoo eegu Oromoo dhiisi sakaanirraa eenyurraayyuu Oromoon tokko gaafa inni beela'ee sadarkaa du'aarra ga'u balbalatti cufanii mana wal'aansaarraa dhowwatanii namuma tokko namni sammuunsaa namni nama anoo sammuun keessaa fudhatamee jira sadarkaa jedhurraan ga'e yookaan immoo sammuun sun bifa biraadhaan ijaaramee jibbaan hammeenyaan sababa dhiigni lubbuun ba'uun kun amaleeffatameef homaa Jawaaris yoo du'e Baqqaleen yoo du'e warri kaan yoo du'anii hinuma du'aniidha. Lubbuun namaa sirriidha walqixa eenyu tokko du'uudhaa hin qabu garuu attamitti namni tokko waliif nahuu dadhabeessa jedhutu baay'ee na dhibaa jira ammayyuu biyya sana keessaati. Egaa waan baay'ee jechuu dandeenya garuu waan callifamee ilaalamu miti. Dhugaa keetii anis waan maanis yaadaa ture namni baay'inaatiin waan kana inuma yaadaa namni akkamitti namummaa namooma waan sadarkaa siyaasaa yookaan ilaalcha yookaan rakkina adda addaa isaan jidduu jiru darbeetu akka ilma namaa tokkotti akkamitti yaaluma argachuu irraayyuu sadarkaa yeroo arfaffaatiif dhowwamaa jiranii mootummaan akkamitti haga hunda garaa walitti jabaatan dhugaa waan nama hundattu dhagaamu kun seenaaf kaama jenneetiin bira darbina fuuldurri keenya ammas akkuma teetti waa baay'eetu nu eeggataa akka sabaatitti gara dhumaatti deebinaa dhufna amma ati akka dubartootaaf keessattuu dubartoota Oromiyaa keessa jiran immoo waa'ee siinqeellee kaasteetiin turte humni siinqee guddaa biyya keessatti dubartiin dur siinqee qabattee baatee waraanas dhaabdi. Asittis biyya kanattis biyya adda addaa Yuroopp asis biyya itti baqate Oromoo itti baqate hundattuu sagalee dhageessisu jiranii dhaamsi qabdu maal akkamitti gamtaa tokkoon bakka tokko afaan tokkoon kaaniitiin dhiibbaa guddaa godhanii at least ijibbaata boo jenna naannoo keenya keessatti ijibbaata dhumaa
ummati kun hooggantoonni kun baay'ee bu'aa baay'ee keessa darbanii saba kanaaf wanti isaan hin ta'in hin jiru. Baqqalaa Garbaa amma yeroo meeqa hidhamee anu laakkawee hin fixu yeroo hidhamu as ga'e. Jawaaris urmii isaa silaa carraa guddaa baay'ee qabu baratee jiruu dhuunfaa akka gaariitti jiraachuu danda'u saba kanaaf gumaachee akkuma ta'etti saba kiyya amanee saba waaqaaf jalatti saba kiyya amanee galeedhe saba kanaaf of gumaachee jechuudha. Gaabbiin qabu ammas akkanatti mul'atutti. Sabni kunis akkamitti sagalee tokkoon akka keessattuu dubartoonni akka dubartii tokkootitti akkamitti bira dhaabatuu danda'an jettaa yookaan dhaamsa adda addaa qabaa yoo qabaatte. Egaa Faaxumaa jedheera natti fakkaata dubartoonni waa'ee siiqqee kaastee siiqqeen mallattoo nagaati. Mallattoo waan dhibee jira waan rakkisee jira jettee namni argu si beekuudha. Kanaaf hundarra caalaayyuu dubartooti kuneetu akkuma kana dura gochaa turan hin yaadadhaa yegguu waraana adda bilisummaa Oromoo gashuudhaaf koreen tokko walitti dhufe warri dubartoonni siiqqee achi keessaa tokko turani. Haala siinqeeffattu. Eessa jiru har'a isaan? Isaan kun gaafas nagaa buusnaa jedhanii hin yaadadhaa. Wanta aartii wayii tokko hojjetame qawwee lafa kaa'aniitu haadhi siiqqee dhaabbattee yoon akka gaariitti yaadadhe kan mootummaas qawwee isaa lafa kaa'ee kan gama bosona keessa jirus qawwee isaa lafa kaa'e. Yaadatta miti? Har'a etuu dubartoonni akka sana bahanii muummicha ministeeraa biraa maaltu dhaquu isaan dhowwa? Beellama qabatanii maaltu dhaqu? Amma waan har'a bor jedhee kana boodatti dhaamneeyyuu jijjiirama dhufu dhugaa dubbachuuf hin beeku. Yeroon isaarraa darbeera yeroo nuti itti wawwaatne etuu haalli jara kanaa garmalee complicated hin ta'in nageenyi isaanii fayyummaan isaanii itti yaadne ammas immoo barbaachisaadha gara fuulduraatti wanta ta'eef dubartooti kun maaliif namni 10-15 diddamni baay'ee ta'uun irra hin jiru. Waajjira muummicha ministeeraa maan dhaqan inni haa ari'u achirraati. Garuu isaan sadarkaa sanatti dhaqaniitu qeesaa weerarutu hin tahin beellama qabatanii sirnaan dhaqanii ta'anii taasisuu danda'u turan. Isa kana godhanii didaman yoo ta'e garuu gaa hin beeku. Ammas bifa kanaan gargaaruu danda'u. Kani Johaar faa Baqqalee faa jettee baay'eetu jira amma kuma baay'eedha kan hidhamee jiru. Isaan kana sababa beennuuf maqaa isaanii dhoofna. Yoo maqaa isaanii dhoofnu immoo maatiin ilmaan isaanii hidhamee jiru akka isaanii ijoolleen koo obboleessi koo obboleettiin koo hin dagatamte jedhan beekna. Garuu uummati Oromoo hundi isaayyuu mana hidhaa keessa jira. Inni kaan mana isaa keessatti hidhamee jira. Inni kaan mana hidhaa keessa jira. Hunduu hidhaadha. Nuyyuu as jiraannee bar hidhamnee jirra. Jireenya keenya baay'ee miidhaa jira. Waa'ee isaanii wanta yaadnu irratti guyyaadha gara guyyaatti mee jireenya nu gammachiisu haala isaanii keessatti amma ega dhiisnee ture. Maaliif maaltu ta'e jettee qalbiin kee biyya jira. Kanaaf Johaaris Baqqaleenis warri kaanis maatii qabu isaanis. Garuu tuu maatii qabaniitu uummata koo qabsoo uummata kanaa uummati kun itti wareegametu akka malee xalafame akka maleeti fudhatamee gara biraa deemaa jira. Ani kana taa'ee ilaaluu hin barbaaduudha. Akka nu badhetti gochaa isaaniirra. Maaliif qabsootti qeerroon 5,000 6,000 sanaa olitti wareegametu nama biraadhaaf oole har'a. Oromoon qe'ee irratti nagaadhaan jiraachuu dadhabe. Akkuma atis quba qabdu warri kaanis quba qabanii Oromoo hunda wal ga'e amma. Waggaa 2 duraa kaasee garuu naannawaa dhihaa Wallagga keessa Gujii faa keessa Boorana faa keessa ture rakkoon namni du'uuni mana hidhaa keessa fudhanii ajjeesanii gatuuni. Mootummaan waraana irratti command post jedhamu sana kaa'ee namni akka inni ba'ee hin galle dubartiin illee bishaan waraabbattee akka hin deebine kan taasifamaa ture naannawaa sana ture. Deemee gaafasis namooti kan isaan iyyaa turan har'a bakka tokkotti inni ta'e deemee bakka hunda wal ga'a. Naa iyyaa jedhaa ture naannawaan sun. Baay'een keenya hin callisne. Ana dabalate.
deemee wal ga'e Oromiyaa duwwaa wal ga'uutu hin ta'in amma biyyattii Itoophiyaa guutuyyuu wal ga'eera miti naannoo baay'ee kaasuu dandeenya lafa namni nagaadhaan ba'ee galuu hin dandeenye. Isa kana keessatti gaheen hawaasicha keessa qaamni hawaasaa nagaa buusuu danda'anii yeroo kana kan isaan hojii hojjechuun irra jiru. Kanaaf warri mana hidhaa keessa jiran haa ba'aniin anaaf lammaffaa ta'etu lubbuu isaanii baraaramuu qaba. Isa tamma ijibbaata jette ijibbaata gochuu qaba hundumtu. Hawaasi kun gadi ba'ee iyyee boo'ee yoo itti sagaduun hin barbaachisa ta'e gaariidha jedhaan jiran. Maaliif ilmaan isaa qaqqaalii hambifachuuf hawaasni kun waan godhu gochuu danda'utu irra jira. Namni kun yeroo haasa'u muummichi ministeeraa yeroo haasa'u haasaan isaa baay'ee bareedaadha. Haasaa nama gaarii, haasaa nama amantii baay'ee nama hawwatu miti. Nama akka kana gara jabeessa hin fakkaatu. Kanaaf yeroo tokko tokko akkatti haasoftu si rakkisa. Maaliif irri keessi bareedee irri keessi gaarii fakkaate keessaan garuu waan nama nyaatu waan hawaasa gaddisiisu waan hooggansa Oromoo dhabsiisu maaliif hojjetama yoo jette yaaddu tarii deebii laannuuf baay'ee qabaachuu dandeenya ta'a. Garuu walumaa gala biyyi sun hagamma hooggana qaroo nyaatti. Nama beekaa nyaatti. Nama jabaa hin nyaatti. Namni alattafu baay'eensaa warra ameen jedhee waan mootummaan jedhe waan mootummaan ajajee fudhatanii ofii yaadaniitu hin ta'in waan itti himame duwwaa raawwatanii jiraataniitu mootummaa kana keessas jira. Garuu mootummaan Itoophiyaa qaroo jajjaboo akkama warra mana hidhaa keessanii nyaachuutti amaleeffatteetti wanta ta'eef uummatni Oromoo kanaa itti fufee hayyamuudhumaa hin qabuudha. Yoo dhuguma akka Oromootti itti fufuu barbaade. Yoommoo habaduu Oromummaan koo haa hafuu, eenyummaan koo haa baduu, aadaan koo haa baduu, lafti koo sabbaan barbaade irratti haa sirbuu jedhee yoo murteesse dhiisuu danda'a. Garuu itti fufeetan akka Oromootti, akka sabaatti, qe'ee koo irratti, mana koo irratti, lafa koo irratti abboomaa ta'ee jiraadha yoo jedhee kan yaadu ta'e har'a kan inni ka'ee jijjiirama tokko fiduu danda'u. Isa kana immoo kana godhaa sana godhaa jechuun ana rakkisaa. Garuu isaanuma beekuun jedha. Garuu yeroon gabaabbatteetti lubbuu jara kana hambisuudhaaf isa kanarratti battala namni itti dhagahamu ka'ee waa gochuu danda'u maturra jiraan jedhaan egaa kanuma gama kiyyaan. Baay'ee galatoomii dubbii I think ijoo taate kaastee yeroo ammaatitti bara baraan biitti sun qaroo nama beekumsa qabu nama hayyuu ta'e nyaatti jettee rakkoonis akkuma jettee akkuma muummichi ministeeraa Abiy Ahmed nama yoo haasa'u nama amansiisuu danda'u nama waan hamtuu hin dubbanne waan jaalalaa waan walqixxummaa waan walitti dhufaa haasa'u garuu dalagaan sanii miti wanti nu lafarratti argaa jirru namni tokko warri keessattuu seenaa baratan akka jedhanitti dubbiin gaaffiin kenna qabsoon goonu keessa gaaffiin kenna maali gahee fedhii Oromootaatti akka Oromootitti sirna irraa rakkoo qabna. Ammas rakkoon biyya sanii sirna haga sirna biyya sanii hin jijjiirretti gaafiin Oromooillee hin deebi'u gaafiin sabaaf sablammoota gammaa cunqurfamanii akkuma Oromoo gabroonfamanii jiraataniillee hin deebi'u. Oromoollee fuutee bakka san yoo keette kanuma ta'a maaliif sirnichi gaafa bu'uur Itoophiyaan haaraatu amma jirtutti bu'uurfamteerra sirnichi sabaaf sablammoota ammatee garaagarummaa yaadaa garaagarummaa amantii garaagarummaa eenyummaa biyyi silaa calaqqisiisuu qabdu ammatuu danda'uu miti itti kanaafuu Oromoon gara dhumaatti dhufna siin jedhee tanis gaafatu jira. Garuu yeroo baay'ee anis kanatti amana dubbiin nu yeroo baay'ee Itoophiyaa dimokiraatessinaa yookaan waa lama yookiin walaboomnee Republic of Oromia ijaarraa yookaan immoo Itoophiyaa dimokiraatessineedha. Amma garuu baay'ee ijibbaata baay'ee goone booda
akkana fakkaatutti dubbiin waa'ee sirnaati. Sirna san Oromoo nama maaliif qabsaa'uu qaba? Walabummaa moo Itoophiyaa tana dimokiraasisuu dandeenya? Anoo gaafii deebisuun barbaadu garuu anas gaafii nattaati yeroo tokko lakki dhugaa dimokiraatisuun dandeenye yaallee obsinee akkuma sirba tokko keessatti obsi darbee gabbara fakkaate akkas fakkaatu sadarkaa sanitti Oromoon ijoollee ofii wareegee maatii ofii wareegee eenyummaa ofiillee wareegee baay'ee bu'aa baay'ee keessa darbeera biyya san dimokiraatisuuf akka saba biyya saniititti akka laalamee aadaan isaa afaan isaa calaqqisiifamee mul'atutti. Amma Oromoon nu ga'ee jedhaara irra guddaan keessattuu diaasporaa keessatti biyyatti akkamitti baay'ee waan muraasa dhageenya waan hunda quban qabaannu garuu sadarkaa sanarra ga'ee jiran fakkaata Oromoon. Anis inumuuf gaafadha gaafii kana. Ati akkamiin ilaalta? Yoo deebiillee ta'uu baate akka nama tokkootitti akkamiin ilaalta? Gaaffii jabaa fidde dhumarratti. Anis akkumatti yaaddu kananii haga waggaa tokkoof walakkaa ta'utti walakkeessa 2019 ta'a. Haga gaafa sanaatti akka jijjiiramni ammaa kun dhufee muummichi ministeeraa aangoo qabatee tiimiin isa duukaa hojjetan carraaqqii mul'ataa gochaa turan yeroo sana tiim Lammaa jedhama ture. Gaafa isaan sana diiganii tiimii sanas balleessanii kara biraa eegalan hammamuu miidhaan dhiibbaan bakka adda addaa haa jiraatu maleeyyuu abdii godhadheen ture. Itoophiyaa dimokiraatisuun sun hin danda'ama ka jedhu yaadaan ture natti fakkaataa ture. Bara 2018 sanas kan biyya alaa kana keessaa Johaariin dabalatee warra kaan dabalatee warra biyya keessaa dabalatee hooggantoota siyaasaa dabalatee irratti hojjechaa turan hundeedha sirna sana buqqisanii haaraa ijaaruurra biyya sana keessa sanumatu ta'a miti yeroo baay'ee mootummaan gaafa jijjiiramu tiimii gaariin kun tiim Lammaan jedhamu kun kan sabaaf yaadu biyya sanas ceesisuu danda'uus ba'eera jedhame tariigaa gaafa sana akka yaadamettiin jedhaan amma. Yoo waliin taane dhaabni siyaasaa kan Oromoo kan biyya alaa jirus dhaqee dabalamee humna ta'eef beektotni kunoo warra akka Qaroo Johaar fa'aa warri mana hidhaa keessa jiranis bahanii hooggantooti siyaasaa hundumtuu walitti dhufanii ta'anii yoo mari'atan biyya sana ceesisuunis hin danda'ama. Lammaffaa immoo Oromoonis akka Oromootti qe'ee isaarratti abbaa ta'e abboomaas ta'e qabeenya isaarratti warri kaanis akkuma kana naannawaa isaanii keessatti of bulchuu hin danda'u. Waliin immoo Itoophiyaa sana akka dandeettii naannawaa sanaatti Oromoon akka Oromootti gahee isaa akka lakkoofsa isaatti qabaate biyya sana jira ceesisanii Itoophiyaa haaraa sana Itoophiyaa ishee ammaa kanatu hin ta'in Itoophiyaa haaraa hundumtuu keessatti of argu sana ijaaruun hin danda'ama isa jedhu abdii hamma ta'e godhadheen turean. Itu jijjiiramni sun hin dhufin hin ta'uu nama nan ture wanta walloksin hin qabnu. Garuu haala yeroo sana keessa ture keessatti immoo tarii kun wayyinnaa laata isa jedhu yaadeetan ture. Booddee sunis sigaa deemee bakka har'a jirru geenye har'a hin danda'amaa yoo jette sirna jiru sana akkamma jiru kanatti amma dugda duuba waggaa 50 caalaa deebine mitiire waan amma jiru sun sirna sabara Minilik sabara Haile Sillaasee deemi isa bara kan dargii faa kan wayyaanee yooma xuquun nu barbaachisu inni kunis wayyaaneedha versionii lammaffaadha malee. Kanaafuu hin fakkaatu Oromoon amma sanas taa'ee dubbachuun na rakkisa malee yeroo itti teenyee yaanne kanas yaalleerra jenne isa kanas yaadleerra waa hedduu gooneerra hin hojjenne amma maal isa jedhu mataa bakka tokkotti fidachuu danda'utu irra jira. Oromoodhaa fi biyya Itoophiyaa sana keessatti amma gawaanumaan amma baroota sadan kana ta'an irraa yoo na gaafatte har'a hin hojjetu.
hin hojjetu. Baay'ee compromise goone. Biyya sana keessatti nuti saba guddaadha. Jenneetu yoo demokrasiin kan jiraatu ta'e, demokrasiin sirnaa sun yoo kan jiraatu ta'e, Oromoon gahee isaaf malu hin argata. Biyya Itoophiyaa sana keessatti isa jedhu sanaan akka biyya Ameerikaa fa'aa kana hundumtuu free and fair election yoo ta'e isa jedhu sanaan of ilaallee takkaadhuma biyya sana keessatti wanta ta'uu danda'u miti amma yoo na gaafatte to be honest. Inumaan fakkaatu. So isa dudda duuba deebisaa jiru kana gaanu immoo lakkii hin deebinu waa'ee Oromiyaa irratti xiyyeeffanne. Waa'ee lafa keenya, waa'ee saba keenya, waa'ee aadaa keenya, waa'ee saboota cunqurfamoo ollaa Oromiyaa jiran sana irratti xiyyeeffannee gaa waan goonu gochuun nurra jira malee yaalleerra hanga dandeenyu jedha caaluun miti. Yaalleerra haga dandeenyu. Haga lubbuu keenya kennuutti uummatni Oromoo biyya Itoophiyaa sana tursuudhaaf baroota hedduudhaaf itti dhama'e. Garuu yeroon itti recognize ta'eyyuu hin jiru. Biyya sanaaf wareegama kaffaleef miti. Kama dheengadda kaabatti lolli ta'e Oromoo meeqatti ergamee dhume miti. Eenyutu itti walleellisaa ture. Milishaa Amaaraa fa'aatti jajaa turan. Oromoon achitti 10,000 du'eetu jiruuti beek. Kajarri har'a itti walitti aartu yoo rumti PP keessaa nuti duunee maqaan keenya hin dhahamne wal lolaa yeroo ta'e malee du'aadhuma keenya yoo irraanfattanii seenaa keessattis hin turre kanaaf egaa Oromoon walitti dhufee mari'achuu qaba. Inni sila jenne suni baay'ee murteessaadha. Egaa akka sun hin taaneef immoo jabaasaa keessaa balleessaa jiru. Ammas achumatti deemnee jabaasa mataa Oromoo walitti qabu, jabaasa yaada maddisiisuu danda'u, jabaasa fageessee arguu danda'u yoo karaarraa kaasne uummati keenya baay'een baadiyyaa keessa jira. Baay'een isaa hin baranne. Isa kan akka barbaanne fuunee qawweedhaan sodaachisnee deemuu dandeenyaa ka jedhuudha. Garuu sun wanta ta'u natti hin fakkaatu. Dhalootni har'a jiru abiddatti ta'ee jiru kuni wanta fudhatee taa'u natti hin fakkaatu. Isa kanasitu hin goyyooman ta'ee gaariidha. Garuu Oromoon walii isaa gidduutti ofii isaa gidduutti mari'atuu qaba. Wanta amma deemaa jiru gaa Itoophiyaa Dimookiraatessuun yaalamee milkoofne. Milkoofne wanta milkaa'u natti fakkaatu. Sitti fakkaata sirrii? Anas natti fakkaanne sanumaaf yaada keessa gaafadhe. Marii barbaachisaa waan hundaa xiinxalluun akkaataa addunyaan itti deemtu waan hunda walitti madaalanii xiinxaluu akkuma ta'etti garuu irra guddaan dubbiin ijoonati amma itti Oromoon mataa isaa walitti qabatee waliin mari'atuu danda'u qabaa. Qaroo ijaa ofii kadhabaa jiru kana dhaqqabuu qabaa. Isaan dhabuun fuulduraafis hooggantootaaf yoo dhabuu kaatiitti dubbii dhugaati. Mariin I think akkuma ati dubbattee wanti mariin yookaan walitti dhufaniitiin yaada adda addaa walii qooduun wal qajeelchuun wanti hin jijjiiramne hin jiru. Anis kanuma hawwa akkuma kan kee amma gara dhumaatti dhugumaan dhufneerra dhiifama dubbii baay'ee si dheeressee garuu amma carraa waan ani siin kennin dhaamsa qabdu dhugaa miiraa baay'ee si dhagameetiin ture beekaa dhaamsa gara dhumaarratti qabdu carraa si kenna saba Oromoo bal'aa fi saboota nu waliin biyya san keessa cunqursaa keessa jiranii yeroo ammaa kanatti akkamitti Oromoo waliin hojjechuu dandeenyanii mariirra jiraniif gama adda addaatiin arguu jirra. Kana hundaafuu dhaamsa akka nama siyaasaa biyya sanii hubatu waan amma deemaa jiru kanas akka nama hubatuutitti dhaamsa yoo qabaatte. Fayyaa ta'e dursee afeerraa naagootiif ammas irra deebi'ee galatoomin jedha. Achumaanis immoo miidiyaan gahee guddaa taphata. Isa kana miidiyaan haaraan Oromiyaa 11 gahee guddaa akka taphatu abdii tan qaba. Kanaaf afeerraa keessanis gammachuudhaan dafee fudhadhee bifa gaariidhaanis immoo eegalee akkaataa isinitti as keessaa kwaalitii dhumti isaayyuu waan hundumtu baay'ee waan namatti toludha. Kanaaf uummata keenya ijaaruu irratti, uummata keenya barsiisuu irratti isa as jirus, isa biyya jirus yaadi isaa akka inni wal qabataa, wal hubataa deemu kan godhu miidiyaan keessaa tokko. Hundi keenya gahee qabna. Wanta danda'amu gochuu irratti hunduu qooda fudhachuu qaba garuu tokkummaadhaan ka'uun murteessaadha.
gidduu kana waan baay'eetu deemaa ture sanarraa baay'ee haasa'uu barbaadeetu hin ta'in yeroo ammaa mootummaan naannoo Oromoo keessa deemullee waan Oromoo adda adda qoqqoodu daddarbata. Irra deebi'eetan dubbachuun barbaadu Faatuma kanaaf ummati Oromoo kana dammaqee akka gaariitti hubachuutu irra jira. Akka gaariitti hubachuutu irra jira. Waan torban darbe Wallaga keessatti jedhame ummati lafa sana jiru ummata naannoo sana bakka bu'aa jedhee yookaan immoo Oromiyaa bakka bu'aa jedhee miti maaliif isaanii kaadrootaaf kaabinoota dhaabaati. Harka rukutuun dirqama. Garuu Oromoo ta'anii lafa sana jiraatanii kaadiree mayyuu kaabinee ta'anii yeroo Oromoo tokkotti akka gowwaatti ilaalamee yeroo mammaakni hin jirre mammaakamu silaatii harka rukutuun ture to'anaati. At least taa'ee dhuman dhiisa. Ituma kaabinee ta'e iyyuu hin jedha maaliif akkuma namaattu siif liqimsamuu hin didu waan tokko tokko. Waa'ee Oromoo duwwaa miti. Isa kanarraas uummatni Oromoo of eeguu, wal eeguu, harka rukutuu dura dhaggeeffachuu, dura qalbeeffachuu yeroo baay'ee isa gaddaafis yeroo nuti rukunnu jiratuun dhaga'iin sirriitti. Lafa rukutuuf hin malletti lafa gadduun nurra jirutti faa harka rukunna yeroo baay'ee uummatni Oromoo. Kanaaf ilaallachuu qaba. Inni har'aa ana biratti dhufamee jedhame borimmoo bakka biraatti ta'a. Inni har'aa isa sana tuffate borimmoo anaan tuffataan sun sammuu keessa wanta kaatamuu qabu kanarraas uummatni Oromoo ofaa eeguu numa of eeguu garuu tokkummaa keenya sanatu nu jalaa xiqqoo sharafuu danda'a. Isa kana eeggachuun gaariidha sila mootummaa irraa kana jechuun hin eegamu ture. Mootummaa namni geggeessu hawaasa hunda nama walitti qabu ta'utu irra jira malee nama gargar babaasu ta'uun irra hin turre carraa keenya ta'e. Kanuman jedha dhumarratti ammas irra deebi'ee fayyaa ta'e carraa kana waan naa laattee fi jabaadha. Baay'ee galatoomatis fayyaa ta'e waamicha keenya kabajjitee asitti argamuu keetiif yaadni ati nu ibsitillee baay'ee gaafii ulfaata turanii haalli amma nu keessa jirullee baay'ee ulfaata. Garuu dhaamsi kee dhugamaan Oromoon qalbeeffatee yoo dhageeffatee waan baay'ee irraa hubataa waan baay'ee irraa hubateellee ittiin hojiitti jijjiiruu danda'u jedhee amana. Baay'ee galatoomi deebii nu laalee ammas Oromiyaa 11 keessanii. Kanaafuu baay'ee galatoomii baay'ee fayyaa ta'e tolee galatoom. Ulfaadhu. Daawwattoota Oromiyaa 11 turtii Aaddee Dunee wajji taasifneerraa waan hedduu barattan jennee abdanna. Sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.